harka fuunee akkam jirtan kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin haa ga'u. Arrammoo sagantaa addaa haasawaa seena qabeessa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa kabajamoon obbo Hassan Alii magaalaa Cirootti dubbatee kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu hordofuu hin dagatina. Dhiyeenya kana turtii waggaa 27 booda biyya baqarraa gara biyyaatti kan deebi'an pirezidaantiin jalqabaa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hassan Alii muddee 25 bara 2025 magaalaa Finfinnee bara pirezidaantummaa isaatti falmaa fi turetti pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa amma obbo Shimallis Abdiisaatiin simatamuun ni yaadata. Guyyaan kun guyyaa muddee 25 bara 2025 guyyaa kamisaa guyyaa seena qabeessa ilmaan Oromoo goota waggoota dheeraa dura Oromiyaa fi Oromoof falmuudhaan biyya abbaa isaatii itti ba'e hafuura isaa waggaa 30 dhokatee itti dhagaan ta'uun ilmaan Oromoo itti gammadan ta'uudhaan seenaa irratti galmaa'e. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa jalqabaa hundee isaa mootummaa naannoo Oromiyaa kabajamoo obbo Hassan Alii biyyatti galee guyyaa lammataa isaatti ba'aa biiftuu magaalaa Dirree Dhawaa Hararii fi godina Harargee ba'aa kan daawwate hoggaa ta'u guyyaa irraa immoo muddee 27 bara 2025 sanbata irraa daawwannaa seena qabeessa guyyaa sadaffaa isaatiin iddoo dhaloota isaa godina Harargee lixaa magaalaa Ciroo daawwateeti jira. Daawwannaa isaa guyyaa sadeessaan pirezidaantii Oromiyaa jalqabaa kabajamoo obbo Hassan Alii kanarraa tana wanti adda taasisu sagalee qabsaawaa kana waggaa 30 oliif miidiyaa fi uummata Oromoo irraa fagaatee guyyaa itti dhagaamte ta'uu isaati. Kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa kanaan dura seenaa gabaabduu obbo Hassan Alii bara bulchiinsa pirezidaantummaa irra turanitti ittiin yaadataman gabaabsinee isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Har'a immoo daawwannaa seena qabeessa pirezidaantii Oromiyaa jalqabaa kabajamoo obbo Hassan Alii haasawaa iddoo dhaloota isaa magaalaa Cirootti taasisee kan isin biraan geenyu ta'a. Hanga dhumaa sagantaa teenyaatti nu hordofuu hin dagatinaan afeerraa teenya amma kallattumaan dubbii seena qabeessa kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Hassan Alii dubbatee kan isin dhageessifnu ta'a. Hanga dhuma sagantaa teenyaatti nu hordofuu hin dagatinaa. Obbo Hassan Alii wayita magaalaa Ciroo ga'anitti simannaa addaa hooggantootaa fi jiraattota magaalaa Cirootiin kan taasifame hoggaa ta'u sagantaa simannaa kanarratti obbo Hassan Alii haasawaa seena qabeessa taasiseen waa'ee roorroo uummata Oromoo irra gahaa turte yaadachiisuudhaan seenaa hundeeffama mootummaa naannoo Oromiyaatti simeeti jira. Obbo Hassan Alii dhalatee kan guddate magaalaa Cirootti yoo ta'u ijoollummaa isaarraa kaasee roorroo uummata isaarra gahaa ture argaa guddachuun quuqamni sabaatii fi siyaasaa akka baratan kan isa taasise ta'uu dubbateeti jira. Obbo Hassan Alii ijoollummaa isaatti akkuma ijoollee baadiyyaa maatii isaa gargaaraa kan guddate hoggaa ta'u barnoota isaas sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa magaalaa Cirootti kan xumure hoggaa ta'u barnoota isaa sadarkaa lammeessaa yuunivarsiitii Baahir Dariitti barachuun himame. Obbo Hassan Alii barnoota isaa barachaa roorroo uummata isaa argaa guddate falmachuudhaan qe'eetti dhalatee magaalaa Ciroo irraa fagaachuu fi hidhamaa turullee dubbateeti jira. Obbo Hassan Alii barnoota dhaabbilee barnoota olaanoo odoo baratu qabsootti idaamuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaatis uummata Oromoo bal'aa wajjin hundeessuu guyyaarraa dubbate. Obbo Hassan Alii haasawarra taasiseen seenaa hundeeffama mootummaa naannoo Oromiyaa hoggaa himu akkas jechuudhaan dubbate. Bara rakkannee maallaqa dhabnee waamee rakkannee mootummaa Oromiyaa hundeessinetti Oromiyaan akka hooggannuuf carraan jalqabaa naaf kenname. Bara san qarshii dhabnee nama maqaan isii Aaddee Shittoo Jaamturraa qarshii 25 liqeeffanne. Achirraa ka'uudhaan waamee qobsinee bakka gariitti mataas qaqqabachaa carraa sossoonee arganne hundatti fayyadamuudhaan caasaa keenya diriirsinee babal'achaa uummata keenya waan dandeenyu hundaan qabsaa'aa fi turre jechuudhaan seenaa hundeeffama mootummaa naannoo Oromiyaa liqii qarshii 25 irraa akka kaates obbo Hassan Alii Ibrahim guyyaa irraa haasawaa taasisee yaadachiise. Kana malees obbo Hassan Alii haala gaafas jiruu fi jijjiirama amma jiru wal bira qabee hoggaa ibsu bara isaan pirezidaantii ta'anii Oromiyaa bulchaa turanitti mootummaan naannoo Oromiyaa hojjettoota 120 takka qofa qabaachuu ibse. Kana maatiin wal bira qabee hoggaa ibsu ammoo mootummaan naannoo Oromiyaa amma jiru hojjettoota mootummaa 500 fi 30 qabaachuu dubbateeti jira. Kana malees obbo Hassan Alii haasawaa isaa guyyaa irraa magaalaa Cirootti taasiseen nuti naannoo teenyatti biyya teenya irratti haqa keenya kabachiisaa jiraachuu feena jechuudhaan uummanni Oromoo jijjiirama amma argate kana eeggachuun kunuunfachuu akka qabu haasawaa seena qabeessa waggaa 30 booda guyyaa daawwannaa isaa Oromiyaa sadeessaa iddoo dhaloota isaa magaalaa Cirootti taasise kanaan dhaamsa isaatti dabarfatee jira. Kabajamtoota daawwattoota hordoftoota lammii miidiyaa haasawaa pirezidaantii Oromiyaa jalqabaa obbo Hassan Alii kan isin dhageessifne hoggaa ta'u amma immoo kallattumaan gara odeeffannoo teenya guyyaa irraa qopheeffannetti kan isin dabarsinu ta'a. Ammas turtiin teessan lammii miidiyaa wajjinaa ta'uu isiniin jecha amma kallattumaan odeeffannoo teenya guyyaa irraatti isin dabarsina. Naannoo kibba Itoophiyaatti namoonni dhuunfaa 52 seeraan ala meeshaa waraanaa daddabarsuun shakkaman to'annaa seeraa jala ooluun dhagahame. Komishiniin poolisii naannoo uummata kibba lixa Itoophiyaa namoota dhuunfaa seeraan ala daddabarsa meeshaa waraanaatiin shakkaman 52 to'annoo jala oolchuu beeksiseeti jira. Shakkamtoonni kunneen sadaasa 22 bara 2018 hanga muddee 14 bara 2018tti zoonii naannichaa hunda keessatti hordoffii cimaa taasifameen to'annoo jala oolullee beeksise. Akka ibsa odeeffannoo yakka komishinichaa hariiroo hawaasaa fi kominikeeshinii irraa ba'ee mul'atutti
Shakkamtoonni to'annoo jala oolan kunneen seeraan ala warqii, buna, bobaa, muka, meeshaa waraanaatii fi rasaasa akkasumas maallaqa biyya alaatii fi nootii meetii sobaa daddabarsuudhaan argamanii kan to'ataman ta'uu ibsee jira. Qabeenyi poolisii duula kanaan qabame walumaa galatti qarshii miiliyoona 19 fi 38 fi 529 kan tilmaamamu ta'uun ibsame. Meeshaaleen to'ataman kunneen buna makaa kiiloo 9 fi 80 takka, buna biraa 24 fi 763, buna bu'aa kiiloo 3 fi 963 fi buna qulqulluu 800 fi 10 kiiloo 800 fi 10, diziila litiraa 10 fi 800 fi benziila litiraa 1700, meeshaa waraanaa adda addaa 3 fi rasaasa gosa adda addaa 187 akkasumas warqee giraama 12.6, nootii paawundii Suudaan kibbaa adda addaatii fi nootii birrii Itoophiyaa sobaa kan harkatti qabame ta'uu koomishinichi beeksise. Shakkamtoonni yakka kana keessatti hirmaatan 52 yeroo ammaan tanaa poolisii jala jiran kunneen qoratamaa akka jiranis koomishinichi beeksisee jira. Meeshaa waraanaa seeraan alaa harka humnoota farra nagaatti kufee kun miidhaa guddaa geessisuu akka danda'u kan eeru poolisiin kun hawaasni gocha seeraan alaa akkanaa saaxiluu keessatti tumsa humnoota nageenyaa waliin qabu cimsee akka itti fufuuf yaamicha dhiyeesse. Muummeen ministeera biyya Israa'el Benjaamin Netanyaahuu Somaalilaandiif beekamtii biyyummaa kan nutti biyyoonni Araba gamtoomanii Turkii, Masrii, Soomaaliyaa fi Jabuutiin kan mufatan hoggaa ta'u Benjaamin Netanyaahuu murtee kana kan kenne pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp wajjin ta'uu ibse. Ta'ullee ammoo pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaarraa ibsa kanneen Somaalilaandii akka naannootti beekamtii kennuuf ammatti qophii miti jechuudhaan dubbachuun dhaga'ame. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyaahuu Somaalilaandii akka biyyaatti beekamtii kennuun isaanii hatattama kanaan hin seene amma qophii miti jechuudhaan dubbachuun dhaga'ame. Murtee tokko irra ga'uuf michoota isaa kanneen baajii galeessaa waliin qorannoo gahaa gaggeessuun murteessuu isaanii gaazexaa New York Post himuun dhaga'ame. Israa'el guyyaa kaleessa biyya Somaalilaandii akka mootummaa if dandeessetti beekamtii biyya kanattiif tan jalqabaa hoggaa taatu Netanyahuun wiixata dhufu kana pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp wajjin wal arguudhaan dhimmicha irratti pirezidaantii Ameerikaa wajjin kan mari'atan ta'uun ibsame. Ministeerri muummee Netanyahuun pirezidaantii Somaalilaandii Abdurrahmaan Mohammad Abdullaahi wajjin viidiyoo bilbilaatiin ergaa seen booda fedhii Somaalilaandii miseensa walii galtee Abrahaa ta'uuf qabdu Tiraamp akka beeksisan waadaa galuun dhaga'ame. Garuu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Netanyaahuu wajjin yeroo wal argee jalqabarratti waliigaltee nagaa gaasaatiif dursa akka kennu kan dubbata ta'uun ifame. Somaalilaandii Ameerikaan qarqara galaana isiitti buufata waraanaa akka jaartu hayyamuu isii ilaalchise wanti hedduun qoratamaa jira kan jaame hoggaa ta'u kanaas ammoo itti dhiyeenyaan kan laalan ta'uu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp guyyaa har'aa gaazexaa New York Post himee jiraachuun ibsame. Daawwattoota hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduu fi odeeffannoo guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kanan gammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.